Gatii jaalalaa asoosama gabaabaa kutaa arfaffaa. Qopheessee kan dhiyeesse Gammachuu Didhaati. Daawwattoota jaalatamtoota chaanaalii keenya hundumti keessanuu akkam nagaa keessanii? Nagaa isin gaafachuu hin daganne, nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya warri haaraa taatan kutaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa daawwachuu hin dagatinaa isiniin jechaa. Chaanaalii keenyas subscribe nu gochuun tumsa qabdan nutti agarsiisaa isiniin jenna. Gatii jaalalaa asoosama gabaabaa kutaa arfaffaa. Leellisaan gaafa uffata akka golloo qabu tokko mataatti deeffatee harka lamaan kiisa gollichaa kaawwatee as ba'een fuula jaalannee tasa arge. Baay'ee rifatee akka waan of duuba deebi'uu ta'ee ofirra gadi taa'e. Sammuu isaa keessatti namni bilbila kaasuu fi diddee akkamitti akka dhufte gaafa yaadatu gammachuu fi naasuun wal jalaa dha'uun akka tokko isa godhe. Leellisaa, kottu malee homaa miti kottu jette jaalanneen akka leellisaan onnee isaarraa gadde argite. Innis lafa taa'uu ka'ee sagalee duutuu tokkoon jaalannee ko maaliif dadhabde jedhe. Isheenis dadhabbii maalii qaba? Waan tokko akka si gaafadhu naaf eeyyamtaa jedheen. Jaalanneenis gaafadhu jette. Balleessaan balleesse hundumaaf dhiifama naaf godhi. Ati nama qulqulluudha, nama gaariidha, dhugaa rabbiiti. Ani si sobeera. Adaraa waaqaaf lafaa, adaraa obboleessa obboleettii qabdu dhiifama naa godhi, dhiifama naaf godhi jaalannee koo jedhee miila ishee jala gadi taa'e. Jaalanneen kai jedhama. Kuni na argachuuf tooftaa fayyadamteedha malee hin balleessine. Tole kai dhiifama siif godheera. Bilbiltee turte miti jette. Innis eeyyeen baay'ee malee. Gaafa wal argine sana hattuun bilbila koo yeroon taaksii seenu na jalaa fudhatte, kanaaf tole jetteen. Xiqqoo akka eeguuf itti himtee waajjira hoogganaa poolisii ol seenuun leellisaadhaaf wabii darbuu akka dhufte hoogganichatti himte. Waajjirri poolisii Adaamaas mirga wabii eegeef. Leellisaan buufata poolisii ba'uun jaalannee wajjin harka wal qabatanii buufaticha keessaa sokkani. Bariisaa to'annaa seeraa jalaa ba'e sana ganamaan akkuma dhaabbata inni hojjetu dhaqeen rakkoo cimaan tokko isa mudate. Innis xalayaa jijjiirraa iddoo gara biraatti geessu ture. Jabana kana kallattiin hojiirra nama gaggeessuun seeraan waan nama gaafachiisuuf tooftaan ittiin hojjettoota hojiirraa ittiin ari'an iddoo isaaniif hin malleetti lafa jiruun ulfaattuu taatetti erguudha. Leellisaas xalayaan itti kenname bifuma kana qaba. Carraan inni qabu yookiin iddoo fagoo sanatti deemee hojii eegaluu yookaan ammoo fedha isaatiin hojii gadhiisuudha.
Tooftaan ittiin nama gaggeessan kun yeroo ammaa kana waajjiraalee miti mootummaa keessatti baay'inaan beekama. Balleessitee miti utuu hin balleessin yoo ilma ganda isaanii ofitti aansuu barbaadanii xalaa sarara lamaatiin iddoo fedha isaaniitti si gaggeessu. Kanaaf namuu gadi jedhee fiiguu malee carraan hafuura baafachuu hin jiru. Balleessullee carraan Leellisaa qunname kanumaan wal fakkaata. Leellisaan takka eegatti yaadee booda hojii gadi dhiisuu murteeffate. Murtii isaa kana keessatti waan godhu waan hin qabneef Jaalannees gaafa mari'achiisu filannoon ishees kanuma ture. Leellisaan abbaaf haadha isaa bira jiraatus waan ittiin socho'u lukkuu dhuuftullee hin qabu. Hurriin itti buutee jirti. Waan godhu dhabee utuu taa'ee yaada isaa buusee baasuu Jaalalleen bilbiltee fi wal argan. Sana booda isheen waan ta'e maraa gaafa hubattu dhiphina keessaa isa baasuuf gorsite. Akka isa jaalattus akka isa wajjin jiraachuu barbaaddus duras qabeenya inni agarsiisaa ture sana laaltee utuu hin taane onneen ishee yeroo jalqabaaf waan isaaf dhiigdeef akka isatti dhiyaatte itti himte. Soba inni sobaa ture dhiifamaan bira kutte. Kana booda waliin dalaganii horuun guddachuu akka danda'an abjuu egeree isaanii akeekan. Jaalanneen maallaqa xiqqoo tokko akka baankiidhaa qabdu itti himte. Guyyaa muraasa booda Jaalanneen maallaqicha baastee bajaajii bituun akka hojjetuuf itti kennite. Guyyaa sanaa kaasee Leellisaan mataa gadi qabatee hojjechuu eegale. Utuu haala kanaan jiranuu waggaa tokko booda akka seera mana amantaa isaaniitti gaa'ela ijaarratan. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa barsiisota ga'umsa olaanaa qabanii fi carraa PhD ni kenna. Isaan keessaa Jaalanneen sarara duraa irratti argamti. Barsiistuu cimtuu fi ga'umsa guddaa qabdudha. Kanaaf gara biyya Hindii deemtee PhD ishee akka hojjettu yuunivarsiitichi carraa laateef. Jaalanneen sababa sagantaa kanaaf ammoo daa'ima godhachuu hin barbaanne. Abbaa warraa ishee wajjin ta'uun mariidhaan kana murteessan. Leellisaan galii bajaajii irraa argamu walitti qabuunii fi bajaajii sana deebisee gurguruun maallaqa xiqqoo itti dabalanii konkolaataa geejjiba uummataa ta'e faayifellii bitachuun diinagdee isaanii cimsanii itti fufani. Utuu haala kanaan jiranuu Jaalanneen PhD hojjechuu fi Hinditti imalte. Leellisaanis itti gaafatamummaa itti kenname kutannoon hojjetee yennaa isheen gara biyyaatti deebitutti jijjiirama guddaa galmeessisuu ture. Waggaa muraasa booda Jaalanneen gara biyya Itoophiyaatti deebite. Isheen gaafa gara biyyaa deebitu Leellisaan hojii ajaa'ibaa hojjechuun eege. Konkolaataa tokko ka ture lama akka ta'uuf maallaqa walitti kuuseera. Gama biraatiin isheenis barattuu cimtuu waan taateef qabxii olaanaan xumuruun biyya Hindii irraa konkolaataan manaa tokko laattameefii jira. Jireenyi isaanii amma baay'ee gaarii ta'eera. Jaalanneen maqaan ishee Dr. Jaalannee Gammachuu jedhamuun waamamuu jalqabe. Haa ta'u malee Leellisaan dhawaataa amala isaa jijjiirrachaa dhufe. Waa'een maqaa kun isaaf gad liqimfamuu dide. Leellisaan amma kutaa 9 qofa barate. Yennaa kutaa 9 baratu sababa naamusaan mana barumsaatii ari'ame.
Gaafa jaalanneen lafa deemtu maratti doktor jedhanii waamanii baay'ee inaafa. Gadaantummaatu itti dhaga'ama. Kanaaf immoo namoota akkasaa hin baranne guyyaadhaa guyyaatti wajjin hariiroo cimsachaa dhufe. Oolmaan isaas mana dhugaatii iddoo isaaf hin malletti argamuu eegale. Waggaa tokko booda leellisaan amalli isaa kun gar malee fokkataa dhufe. Galgala mana dhugaatii turee gaafa galu machaa'ee isa tana dura garaadhaa qabu calaqqisiisuu jalqabe. Yeroo fedhe Dr. Jaalannee ni arrabsa. Itti qoosas. Inni Oromoon namni gaafa machaa'ee icciitii garaa baasa jedhu sana amma dhugaa ta'uusaa leellisaan mirkaneesseera. Dr. Jaalanneen taateewwan ta'an hundumasaa obsaan qabuu jaalatti. Barii gaafa machiin abbaa warraa ishee irraa galu gorsuun akka inni iddootti deebi'u yaalti. Rakkoon leellisaan uumu garuu daangaa ce'uun guyyaadhaa guyyaatti hammaachaa dhufe. Dr. Jaalanneen quba hin qabdu malee leellisaan dhoksaatti dubartii biraarraa dhala godhateera. Gaafa Dr. Jaalanneen daa'ima akka godhataniif itti himtu fuula guuree diduun dura mana ijaarrachuu akka qabaniif sababa garaagaraa dhiyeessuun achi dheeressa. Karaa biraa ammoo maallaqa taaksii irraa argamu walakkaatti hir'isuun maatii ofiisaa saamutti bobba'e.